raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin balaa oomishni abaaboo lafa tuulamaarraan gahaa jiru ilaallaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qophii tana kan qopheeche Duubee Wayyeechati. Akkuma kana dura sagantaalee darban keessa irra deddeebinee kaasne erga Amaarri Manjee kan mootummaa Shawaa jedhee of waamu qawwee biyya Awurooppaarraa argateen saba Oromoo cabsee biyya isaa irraa fudhatee kaasee Oromoon guutummaadhaan lafa isaa irratti fayyadamee mootummaa isaa irratti qabeenya isaa irratti abboomee hin beeku. Bara Minilikii fi bara Hayila Sillaasee Oromoon ciisanyaa nafxanyaa ta'eeti kan ture. Naannawa bara dhumaatii bittaa Hayila Sillaasetti garuu maqaa investimentiitiin Oromoon Tuulamaa fi Oromoon Arsii lafuma isaa ciisanyaa ta'ee irra jiraate yookiin maallaqa isaatiin dhama'ee abbaa lafaarraa biterraa buqqa'ee akka godaanu godhame. Dhufaatii Hayila Sillaasee booda garuu investimentiin waan hin turreef darbee naannawa Oromiyaa adda addaatti dargiin maqaa qonna babal'aa mootummaa jedhuun qotee bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqisulleen Oromoon baay'inaan hin buqqaane ture. Kan maqaa warshaaleetiin irraa fudhatames kan akka naannawa fincaa'aa jira. Garuu kan Oromoon garmalee buqqa'e keessumaa Oromoon Tuulamaa kan qe'eerraa akka jirutti mulqame bara bittaa OPDO yookiin Wayyaaneeti. Lafti Tuulamaa madda galii biyyattii ta'ee kan akkuma shaqataatti gurgurame bara OPDO yookiin Wayyaaneeti. Namni baay'een waa'ee buqqa'insa Oromoo Tuulamaa yoo dubbatu maastar pilaanii Finfinnee fi manneen kondominiyeemii weerara lafaatiin ijaaramanii ormi dhufee irra qubate irratti xiyyeeffata. Tuulamni kan lafti isaa weerarame, saamame maastar pilaanii qofaan miti. Maqaa investimentii oomisha abaabotiin lafti Tuulamaa kosiin oomisha midhaanii adda addaatiif oolu kan Oromoon tiffatee irratti horu jalaa fudhatamee orma biyya ambaatii dhufee fi kan biyya keessatiif qoodameera. Oomishti abaaboo investimentii akka malee balaafamaa kan namaa fi lafaaf hin tolle ta'uunsaa qorannoo hedduudhaan mirkanaa'eera. Itoophiyaan kan abaaboo gara biyya alaatti erguu jalqabde akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 90mootaa keessa waggaa gabaan abaaboo Awurooppaatti ol ka'ee ture yoo ta'u, Itoophiyaa waggaa 10 keessatti addunyaa irratti abaaboo gara Awurooppaatti erguudhaan shanaffaa biyya Awurooppaatiin ala taatee gara Awurooppaatti erguudhaan ammoo lammaffaa taatee galmoofte. Abaaboon gabaa Awurooppaa irratti akka malee mi'aawaa waan dhufeef akkasumas oomishoonni abaaboo lakkoofsan dabalaa deeman. Lafti Tuulamaa keessumaa naannawii Finfinnee gama dhiyaatiin naannawa Sabbataa, Tafkii, Walisoo yookiin Diilallaa gama daandii Ambootiin ammoo naannawii Walmaraa akkuma biyya abbaa hin qabneetti fuudhamee namoota laastika qofa diriirsanii maqaa investimentiitiin abaaboo biqilchanii abaaboo kana biyya ambaa geessanii gurgurataniif kenname. Saamtonni maqaa investimentiitiin lafa fudhatan gatiin isaan akka investimentiitti baasan hin jiru. Maallaqa xiqqoo parsantii 30 yoo isaan agarsiisan parsantii 70 kan baankii misooma biyyattii keessaa baasee kennuuf mootummaadha. Jarri kun gaafa nu ga'e jedhanii deemanillee qabeenyi isaan biyyaaf dhiisanii sokkan hin jiru. Balaan isaan dhiisanii deeman garuu dhaloota amma lafarra jiru qofa otoo hin taane kan gara fuula duraa dhufulleen akka gaaga'u qorannoon gama kanaan gaggeeffame mirkaneessee jira. Dhaabbilee oomisha abaaboo lafa Tuulamaa weeraran keessaa kanneen armaan gadii qofa yoo fudhanne hagam lafti Tuulamaa maqaa oomisha kanaatiin akka weerarame agarra. Kana keessaa Alliance Flowers PLC, Bileen Flowers PLC, Dirree Highland Flowers, Dream Flowers PLC, Dugda Floor Culture Div PLC, Experience Incorporated PLC, Flodak PV or Mekia Interpir PLC, Freshport PLC, Holota Roses PLC, JJ Coterie and Co Ltd, Joy Flowers PLC, Joy Teach PLC, Mam Flowers Farm, Mekia Enterprise, Mescal Flowers, Metrolax Flowers PLC,
Warda Niggas Kebbete 803, Minaye Floors PLC, Oromia Wonders PLC, Saron Roads Agro Farm PLC, Spirit PLC, Stars Business Group PLC, Super Flori Teach PLC, Tana Flora fi Zuairos PLC fadha. Kunniin egaa akkuma fakkeenyatti haa ka'an malee akka qorannoon bara 2010 gaggeeffame tokko agarsiisutti haga bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessaa investoroonni abaaboo oomishuuf lafa fudhatan 251. Kunneen egaa kan galmaa'anii eeyyamni kennameef malee kan otoo hin galmaa'in harka lafa jalaatiin hojjetan jiraachuu mala. Biyya kanatti warshaa simintoo otoo hin galmaa'in oomishu, warshaan qorqorroo otoo hin galmaa'in oomishee gabaarra oolchu kan maamiltoota hagana hin jedhamne qabu akka jiru barreessan kun quba qaba. Oomishtoonni abaaboo kunniin badii isaan ummataa fi qabeenya ummataa irraan ga'an kan himamee dhumuu miti. Oomishtoota abaaboo Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dhaabbata Afrii Filooraa Sheer jedhamu. Dhaabbanni kun haroo baatuu yookiin Zuwaayii cinaatti kan argamu yoo ta'u, addunyaa irratti abaaboo Roos jedhamu oomishuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kan hundaa'e bara 1997 yoo ta'u, qabeenyummaa isaa kan maatii lammii Hoolaandi ta'aniiti. Lafti abaaboon kun haguugee jiru hektaara 450. Hubannoof akka nuuf tolutti lafa dirree kubbaa miilaa 900 ta'u haguugaa jechuudha. Kana qofa miti, qooqatti lafa hektaara 27, Adaamii Tulluutti lafa hektaara 90 akka dameetti qabatee jira dhaabbanni kun. Kan nama yaaddessu oomishtoonni abaaboo kunniin akaakuu keemikaalaa 96 gara biyya keessaa galchaniiru. Keemikaalonni marti lafa Oromiyaa irratti tajaajila kennaa jiru. Akka qorannoon ogeessota eegumsa naannootiin godhame tokko agarsiisutti bara 1988 haga bara 2010tti hoolota qofatti lafa hektaara 1487 mootummaan qotee bulaa irraa fudhatee investoroota abaabotiif kenneera. Badii oomishti abaaboo dachee Oromiyaa fi Oromoo rangaa jiru keessaa tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa xaa'oo fi qoricha ilbiisotatti biifamu. Akka qorattoonni ibsanitti oomishni abaaboo keemikaalota adda addaatti fayyadamuu gaafata. Abaaboon akkanatti oomishamu farra lafaati, farra biyyeeti, farra bishaaniti. Walumaa galatti farra uumama naannoo fi farra namaati. Haa ta'u malee bu'aan inni mootummaa bittaa alagaa fi namoota dhuunfatiif maqaa investimentiitiin kennu guddaadha. Akka qorattoonni jedhanitti oomishni abaaboo bishaan kan gargaaramu harka 90 lafa jalaati. Lafa irratti margurraa ammoo biyyee kosii qabu harka 40 fudhata. Bishaan oomishichaaf itti fayyadaman keessa harki 30 deebi'ee lafa jalatti yoo gadi yaa'u, harki 40 ammoo gara laggeenitti gadi dhangala'a. Bishaan akkasii kun kaffaalame yookiin kan xuraa'e ta'ullee ummanni Oromoo isuma dhuga, isumaan bilcheeffata, isuma horii obaafata. Lafaa fi lafee. Baankii lafaa tooftaa sirmaleessaa saamicha lafaatiif uumame. Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aa keessatti seera qabeessummaa baankii lafaatiin wal qabsiisnee saamicha lafaa biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalla. Lafa eenyutu bulchuu qaba? Baankiin lafaa sadarkaa federaalaatti maaliif barbaachise? Lafti baankii lafaatti galee achi booda maal ta'e, maal ta'uu immoo malee itti dhiyaadha. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Itoophiyaan ammaatun impaayera saboota hedduu cafaqxee jaarraa 19ffaa gara dhumaarra humnaan hundoofte ta'uun ni beekama. Achirraa kaasee sirna bulchiinsa lafaa akka malee hamaa diriirsitee uummata humnaan qaama impaayerichaa taasifaman dararaa dhufte. Jijjiiramni lafa ilaalchisuun kufaatii mootii Haayila Sillaasee booda taasifame hanga eegame ta'uu baatus jijjiirama bu'uuraa ture. Lafti warra qotatuuf taasifame. Bara 1991 booda immoo qabsoo sabootaatiin jijjiiramni caaseffama impaayeratti jijjiire dhalate. Dhugumattuu hojiirra ooluu baatus sirni federaalizimii heeran gad dhaabbatee saboonni afaan ofiitiin barachuu, mana mootummaa sadarkaa gadiitti afaan ofiitiin tajaajila argachuu, aadaa ofii agarsiisuu eegalan. Sirni federaalizimii gulantaa mootummaa lamatti aangoo qoodu diriirfamuun bulchiinsa lafaa biyyattii keessatti armaan dura ture hanga tokko kan jijjiire ta'uu Eerri bara 1987 akka lakkoofsa Habashaatti raggaasifame kun ni addeessa. Waa'ee bulchiinsa lafaa heerichi maal kaa'e? Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Heera Itoophiyaa keessatti aangoon mootummaa gulantaa lamatti aangoo federaalaa fi aangoo naannolee jedhamee qoodameera. Haaluma kanaan heera Itoophiyaa bara 1987 bahee hojiirra jiru keewwata 51 keewwata xiqqaa 5 jalatti akka tumametti lafaa fi qabeenya uumamaa ilaalchisee mootummaan federaalaa aangoo seera baasuu qaba. Heeruma kana keewwata 52 jalatti ammoo seera lafaa fi qabeenya uumamaa ilaalchisuun federaalli baasuu irratti hundaa'uun aangoo lafaa fi qabeenya
qabeenya uumamaa bulchuu kan qabu mootummaa naannooti. Caasaan bulchiinsa lafaa sadarkaa naannootti gurmaa'aa jechuudha. Federaalli lafa dhuunfaasaa kan bulchuun qabu. Naannoleen biyyattii keessa jiran lafa naannoo isaanii keessa jiru akka bulchaniif seera qopheessuu qaba malee caasaa bulchiinsa lafaa sadarkaa federaalatti uumuu hin qabu ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu qajeeltoo qoodinsa aangoo heeran kaa'ame cabsuudhaan baankii lafaa federaalaa jedhee uummachuun tooftaa saamicha lafaa haaraa yoo ta'e malee lafa saamicharraa hambisuuf ta'uu hin danda'u. Baankiin lafaa lafa bulchuuf sadarkaa federaalatti hundaa'es bu'uura seera biyyattii kan hin qabne aangoo seera qabeessas kan hin qabne akka ta'e hubatamuu qaba. Lafa bulchuun aangoo naannolee akka ta'e ifatti heeran tumamee otoo jiru mootummaa federaalaa qaama lafa bulchuu hundeessuunsaa saamichaaf malee maaliif barbaachise kan jennes kanaafi. Aangoon lafa bulchuu kun kan federaalas miti, kan magaalota akka Finfinnees miti. Aangoon lafa bulchuu kun naannolee maqaan isaanii heera biyyattii keewwata 47 jalatti tarreeffamee fi bu'uuruma heera kanaatiin naannoo ta'anii aangeffamanii qofa. Baankiin lafaa tooftaa saamicha lafaa haaraa kan jedhameef ammoo hundeeffama isaa olitti ilaalle fi hojii isaatirraa ka'uudhaani. Amma immoo lafa baankii lafaatti gale jedhame keessaa mee muraasa qofa haa ilaallu. Saamicha agarsiisamoo gaaffii sabaa deebisa laata? Lafti baankii lafaatti deebi'ee jedhamee miidiyaa mootummaa irratti ibsamaa ture akka malee guddaadha. Fakkeenyaaf lafti Shaashamannee fi hawaasaa gidduu kan Allaamuddin qabatee taa'aa ture irraa fuudhamuun ibsamee ture. Kun gaarii akka ta'e uummannis ibsaa ture. Garuu baankii lafaa osoo hin taane uummata naannoo irraa fuudhameef deebifamuu qaba ture. Lafa magaalaa jala jiru magaalomsuus ta'ee warshaa irratti ijaaruun yookiin baankii lafaa jala galchuun Oromoon fayyadu. Sababni isaas osoo uummanni keenya horoo yookiin maallaqaan guduunfatin lafanii magaalomsina jechuun waan hin taanedha. Kanaafuu lafa gabbataa magaalomsuurra yoo danda'e uummanni akka misoomsee horoo irraa argatu taasisuutu furmaata ta'a ture. Kun kan agarsiisu OPDO'n yookiin bilxiginnaan lafa hattoota durii irraa fuutee bara 2010 irraa kaasee hattoota haaraayatti gurguruuf qophaa'aa turte. Gaafii guddaa maalumaaf Oromoon lafa abbaa isaatirraa buqqa'ee alagaan qofti lafa Oromoo irratti investarii ta'a. Maalumaaf baankiin daldala Itoophiyaa yookiin baankiin misooma Itoophiyaa Oromoo liqaa dhoowwatee habashoota lafa Oromiyaa saaman qofaaf liqeessa kan jedhu waan hanga ammaattuu deebiin argannedha. Mootummaan kun maqaa lafa qonnaan bultoota Oromoo naannawa Finfinnee irraa saamame deebifnaatiin lafa qonnaan bultoota Oromoo investaroota Addawaa yookiin OPDO'n qabamee ture bakkoota muraasarraa deebifne jechuun abbaa lafaatiif otoo hin ta'in baankii lafaa banachuun baankitti deebifnee jirra erga jedhanii booda akka waan uummata abbaa qeetiif abbaa lafaatiif deebisaniitti karaa miidiyaalee isaanii olola oofaa turan. Lafti haala kanaan naannessa Finfinnee fi Finfinnuma keessaa saamamee fudhatame lafa guddaadha. Gama biraatiin rakkoo namoonni qabanitti dhimma ba'uun saamichi taasifamus ni jira. Fakkeenyaaf jijjiiramuma butame kanaan wal qabatee barsiisotaa fi hojjettoota mirga uummata isaanii kabachiisuuf warraaqsa gaggeessaa turan qabsoorraa deebisuuf magaalota gurguddaa Oromiyaa fi magaalaa guddittii Finfinnee irraa lafti mana jireenyatiif oolu isiniif kennama jechuun halkanii guyyaa ololanii nama jaataneessuuf gochuuf yaaliin godhame salphaan turre. Dhumarrattis barsiisotaa fi hojjettoota gurmeessuun lafanii fudhattu jedhanii kanfaltii duraa nama tokkorraa qarshii 50,000 ol gaafachaa akka turan ni yaadatama. Lafuma Oromoo deebisanii ijoollee Oromootti gurgurachuuf waan karoorfamee ture. Qabatamaatti garuu wanni kun kan taasifameef nama burjaajessanii qabsoo gara dabarsuu fi lafichas maqaa kanaaf fuudhanii qircattoota haarayaaf baankii lafaatti qopheessuu ture. Baankiin lafaa kun bakka saamichaaf lafa itti mijeessan malee bakka misooma uummata laficharraa buqqa'ee faayidaa baasu akka hin taane kan agarsiisu qabxiin biraa lafa Adaamatti argamedha. Bara 2011 keessa magaalaa Adaamatti lafa mootummaa manneen gandaa fi mootummaa irratti oodiitii gaggeeffameen lafti seeraan ala abbootii qabeenyaa fi abbootii aangotiin qabame hektaarri 10,000 argameera jedhamee baankii lafaa galuun himamus achii booda achi buutee miila bakar waaree ta'ee hafe. Lafaa fi lafee. Saamicha lafa Karrayyuu irratti taasifamuuf shiroota xaxamaa turanii fi jiran muraasa qabannee dhiyaannee jirraa nu waliin tura. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isin biraan ga'ummaan Gurmeechaa Gammachuuti. Uummanni Karrayyuu giddugaleessa Oromiyaa Shaggar Ba'aa yookiin godina Shawaa Ba'aa jedhamee caaseffame keessaa irra guddaa ammoo aanaa Fantaallee keessatti mala jireenyaa horsiisee bultummaatiin jiraachaa jira. Karrayyuun uummata sabboonaa aadaa fi gadaa eeggatee jiraatu. Lafti Karrayyuu gammoojjummaa kan qabu yoo ta'u, bal'inaan lafa horii horsiisanii irra jiraatan lafa walooti malee lafa qonnaatii miti.
abbummaan lafichaas kan namootaaf dhuunfatti qoodamee jiru miti. Lafa qonnaa ta'uu dhabuu fi dhuunfatti kan qabatame oduu hin taane lafa waloo ta'uun ammoo alagaa uummata karrayyuu marsee jiru biratti bifa biraatiin hubatamaa turuun kunis ejjennoo mootummaa giddu galeessaa ta'uun ijji isaanii lafa karrayyuurra akka buutu taasisee jira. Haalli kun lafa karrayyuu akka lafa abbaa hin qabneetti akka ilaalan isa godhee jira. Dabalataanis ilaalchi alagaanii fi mootummoonni dhufaa darbaa Itoophiyaa uummattoota horsiisee bulaa irratti qaban rakkoo guddaa saamicha lafa horsiisee bulaa irratti taasifamaa jiru kan dhalchee fi gabbise ta'ee mul'ata. Kanarraa kan ka'e uummanni karrayyuu lafa waloodhaan abbaa itti ta'ee jaarraa hedduuf irra jiraachaa ture kana tikfachuuf jecha sirna gadaa isaatii jabeeffatee gargaarsa caasaa mootummaa tokko malee weerartoota alagaa ofirraa ittisaa as ga'ee jira. Kana keessatti tokkummaa uummatichaa fi jabina gadaa isaatii laaffisanii lafa isaarraa buqqisanii fudhachuuf jecha yeroo adda addaatti shiroonni irratti raawwatamaa turaniiru. Kanneen keessaa muraasa jechuunis saamicha lafaa fi qubsuma haaraa qindoomina abbootii qabeenyaa Amaaraa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru. Ajjeechaa jumlaa jila gadaa karrayyuu hordofee waan lafarratti mul'ate shira amantaa da'oo godhatee lafa karrayyuu saamuuf taasifamaa jiruu fi kanneen kana fakkaatan weerara lafaatiin wal qabsiifne ilaalla. Namoonni dantaa dhuunfatiin bitaman alagaa waliin walitti firoomuun dantaa uummata Oromoo fi biyyasaa Oromiyaa miidhuu keessatti qooda guddaa akka qabaachaa turan beekamaadha. Weerara lafaa fi saamicha lafaa karrayyuu irratti taasifamu kana keessatti qoonni namoota akkanaa mul'ateera. Bara 2019 irraa kaasee lafa karrayyuu irratti shira xaxuu keessatti maqaan isaa deddeebi'ee kan ka'aa jiru warshaa buskutii Biraazers jedhamuu fi mootummaadha. Lamaanuu Oromoo gidduutti qaawwa uumanii qaawwa saniin naannoon Amaaraa lafa Oromoo akka weeraree irra qubatu haala aanjessuudha. Warshichi abbummaan isaa kan Argobbaati. Bitamtoota hawaasa qooduuf warshaa kanarraa maallaqni ramadamee fi hojjechaa jiranitti dhimma ba'aa shira xaxaa ture. Fakkeenyaaf namni Dhaddachoo Guutoo jedhamu hoogganaa aanaa Fantaallee durii kan turee fi amma abukaatoo warshaa buskutii Biraazers kan ta'e yakka gurguddaa lama uummata irratti akka raawwate uummanni fi manguddoon himachaa ba'an. Tokkoffaan aanaa Fantaalletti dhaabbata guddinaa tumsaa faawundeeshin GTF jedhamu kan dhala karrayyuutiif mana barumsaa ijaare uummata hiree dhabeef ija saaqee kan buqqise nama kana. Isin abawoodha jedhee Adaamarraa hanga Finfinneetti deemee himannaa sobaa irratti oofaa ture. Dhaddachoon bara kana hoogganaa aanaa Fantaallee waan tureef aangoo qabutti fayyadamee maqaa abawootiin farrajee dhaaba hawaasa karrayyuuti firee barnootaa uume wayyaanee bilisummaa uummata Tigraay waabuutii fi dhaadhiyoo yookiin obbidiyoo wajjin ta'uudhaan dhaaba kana achi keessaa baase. Kanaaf ragaan tokkoffaa Leensaa Guddinaa Tumsaa hooggantuu GTF, lammaffaan Asteer Guddinaa Tumsaa, sadaffaan manguddoota biyyaa fi warra mana barumsaa kanatti barachaa turedha. Inni lammaffaan namichi kun aangoo qabutti akka maleen dhimma ba'ee lafa Oromiyaa aanaa Fantaallee jala jiran kan Malkaa Jiloo, Iddoo fi Qorkee jedhaman mallatteessee naannoo Amaaraa jala kan galche isa. Mallattoon kun dhoksaa hamaan qabamee kan jiruu fi manguddoon biyyaa sirritti akka beekan ibsu. Sadeessoo namni kun kunoo maallaqa alagaatiin bitamee Oromoo obbolaayyaan lamaa walitti diruudhaan dhiiga dhangalaasisaa ture. Yeroo walitti bu'iinsi gosoota Oromoo lamaan karrayyuu fi ituu gidduutti hanqaaqamuurraa kaasee alagaan lafa Oromoo barbaadu ammoo hiree kanatti fayyadamee lafa Oromoo weeraraa saamaa qabachaa tureera. Kana malees namoota bitaman biroo waliin ta'uunis walitti bu'iinsa gosa Oromoo lamaan gidduutti uumame akka waan gamni tokko abawoo ta'ee nama fixaa jirutti dhiyeessuudhaan abawootu nama fixaa jira jedhee waraanni mootummaa uummata karrayyuu akka godhu gochuudhaan weerartoonni Amaaraa hiree tarsiimawaa yookiin aanjawaa argatanii lafa Oromoo akka weeraran haala mijeessaa turaniiru. Shirri diinaa kun aanaa Fantaallee keessatti hawaasa karrayyuu lolee ofirraa deebisaa ture jilbiiffachiisanii lafa Oromiyaa gara Amaaratti naannessuudha. Haala akkanaatiin dhalattoota Argobbaa daangaa naannoo Amaaratti maxxananii jiran tokko tokkotti dhimma bahuudhaan saamicha lafa Oromiyaa daangaa akka Arroollee, Eddoo Xiqqoo fi Eddoo Guddoo aanaa Fantaallee jala jiran fudhachuuf humni mootummaa naannoo Amaaraa uummatatti bobbaafamaa ture. Kana keessattis shoora olaanaa taphachaa kan turee fi jiru akkuma olitti ibsine warshaa buskutii Biraazers jedhamu akka ta'e uummanni naannoo yeroo adda addaatti himachaa ture. Ammas kanumatu jira. Ergamtoonni diinaa kun maqaa karrayyuu fi ituutiin uummata obbolaa lamaan qoqqoodee dadhabsiisee alagaaf saaxilamaa taasisuuf jecha shira xaxaa kan turan yoo ta'u mootummaan immoo cabiinsa hawaasa kanaa waan jaalatuuf ajandaa argatetti fayyadamuun akka daranuu walitti diinoman haala mijeessee sadarkaa lubbuun namaa bahurra ga'ee ture. Abbootiin gadaa Tuulamaa, abbootiin gadaa Odaa Bultuum,
abbootiin gadaa Arsii birmannaa taasisuun gidduu seenanii araara buusanis qaamonni shira kana hojjetan immoo araara buufamellee haalanii ammas hawaasa walitti naquuf dhama'aa turan. Karrayyuun guutummaan guututti abaa'oodha jedhanii kissii lammataa mootummaatti galchuudhaan bitamtoota argobbaa fi weerartoota nafxanyaa hawaasa nagayaa irratti kaasan. Lubbuun hedduunis galaafatame. Karrayyuun durii kaasee hanga har'aatti daangaa Oromiyaa roga saniin jiru dhiiga isaatiin eegsisee asiin ga'us humni mootummaa federaalaa, mootummaa Amaaraa fi shirri gantoota keessaa itti ulfaachuun bakkoonni kabajamanii turan fudhatamuu eegalaniiru. Wanti hubatamuu qabu warri shira walitti bu'iinsa keessoo kana oomishanii fi oofan garuu fedhiin isaanii dantaa dhuunfatiif bitamanii lafa Oromoo kana ituufis Karrayyuufis akka hin taane godhanii alagaa weerarchiisuun Oromiyaa irraa fudhachiisudha. Karrayyuun duraan rakkoo qaama alaa yookiin eksternaal problem malee rakkoo keessaa yookiin internal problem hin qabu ture. Amma erga bilxiginnaa sirna nafxanyaa leellisu kan tokkummaa Oromiyaa fi Oromoo akka yaaddoo Itoophiyaatti ilaalu jijjiirama micciiree karaarraa maksee asitti bifa addaatiin hawaasa kana cabsuuf rakkoo keessoo itti uumuun shira guddaadha. Lafaa fi lafee. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.